Jimaan ibsa ishee biratti argatti deema. Hin qamamoo hin dhaabu. Hin qamoo sin dhaabu sinni. Maaliif manguddummaan jimaa isa bira na ergita? Aadaadha gaa manguddummaa. Jimaan isaa aadaadha. Jimaan aadaadha. Ibsa ishee biratti. Inni hin jiru. Silaa isa naa yaamti yaaboo. Tunis tanaa taanis ganaa itti Oromoo. Jimaa jechuun jimaa maalii ergina isa biratti naan galee gosa. Inni beeka sila. Ati ibsaan kun ibsuma maalta miti? Ibsaa keetumaan baana kee. Ibsishaa boo. Ibsishaa okay. Jimaan maal godha duba isa biraa? Anilleen faamiliin qabu. Faamiliin kee kun maaliif komantii siin godhu aboo? Ibsishaa inni silaa laayivii irra jiraatee naa yaamte samma walii galla beeyta. Waliifillee hin gallu yoo xiqqaate waliin galluu irra walii galla isa. Wal si fakkaate moo akkam isa dubbiin intalan qabu bar? Wallatti hin fakkaatu. Duboo. Wallatti hin fakkaanne. Mayateeti. Ija kee qulluc godhaa jirta nagaami? Si hojii ija qulluc godhullee atumarraa egaa mati. Nama akkamtu ija qulluc godhamee naa hima? Ani nama ija babaasu jaalladhu mana namaa dhufanii si galee sanumaa fi zeettuu namni qulluc Keessummaa kanatti ija jabinaa fi mata jabinaan hin keessummeessanii bara. Keessummaan kana jaala garuu keessummaan akkana jennaan bara namni maamma isaa qabatee firraa eegaa barmu bebbe amma isaa kanatti jechuudha. Dura amma qullicii miti yoo kaatee. Oromoon mammaa san qabu. Amma garuu kanatti saa kan lubbuun namaa sodaachisu kanatti qulluc jennaan fulaan asii karaan asiinis hin jaanu. Formaanni waluma isaa wal garsiisuudha jetta. Eessa? Maaki? Maqaa kiyya. Maqaa keeti sammaafin siyaan gaafi takkaasi gaafadhu. Allahumma salli ala Muhammad maal inni gaafadhu? Goota rabbi wasalaam alee. Gaafiin tiyya. Duraan si baateeti si gaafiin gaafa isin gaastee kana wanna goote jaameela. Barreeffattee dhufte faxari nyaanne na gaggeessinaan ganaa faxara nyaanne. Gaafiin dubbii barreessa. Maali gaafiin kee? Jettiin bareedina keetii kun maali? Januudhaaf miti hin sodaatin ammoo. Kun amma gaaffiidha. Anaaf. Ejjetiin bareedina kiyyaa amala kooti. Gaaffiidha ni gaamatu. Dhuftanii gaaffii barreeffatanii dhuftarree ganamaan. Amaan barreeffame gaaffiin bareedina. Waan duraan barreeffame si bira taa'u. Boleh. Ini bareedina keetii amala. Masya Allah. Tabarakallah. Lagi. Guys, tak godami. Wayye. Awonni sodaadessanii fi jalaa qaqqabban ilaa agartee faamilii keetu aboo rastam naan jaaniiti waa naan jaan garuu ganaa ija qullus gooteettee aboon jabaatta. Maakii maaliif akka mataa jabaata garuu? Mataa maa jabaata? Mataan jabaadde moo?
Hayyee. Biqilteen gaafa. Hayi kana caala maal gaafate duba? Wayii lola. Makin waatanii waan beeku sanii miti wani loltamaa. Wallahi rabbiin singisu kanatti namaan Oma singoni ani man sigode me hom silo le sini lo le ber sagale te ko shoti di mare. Aku darasa ada ikan. darasa gitu ya. Ini fakata. Ayo. Yonte das. Ini fakat sana sejahat. Selante das naja. Lalu hanga na lo jirenya kita setik Quran ga indomo. Aku make nama kani. Wani barangam barcu ko barade. Itu Quran? Betul. Masyaallah, masyaallah. Apa isi berarti kita? Anu berarti kita jeraman berarti. Walau Syekh Faisal pernah aduh. Mal sudah. Betul. Walau pernah. Aku ini apa? Orang di Quran mah ure. Wani dole jare. Ne ba ki ko Quran ngaranta te. Oso anu Quran fitte jirta bakka. Umati Quran fitte jirta jani rayna kalan. Yo ati fitte fakara oso in fitte. Ai, walau mah pernah di sini. Walau mah itu sawai ya mati. Ai tamse kumai kabatu. Yeroo jalqabaatiif yeroo dhumaatiif akka mana kee kanan seenne abdiin qaba. Yeroo jalqabaatiif hin seenne malee yeroo dhumaatiif hin. Wala inshallah. Thank you so much one of the galatu. Ergaa kiyyaas guutuun fixanne. Kana caalamu. Ai kanin seene firiiliin kana miti. Seeree siyaasa jedhu. Ada tak? Bagi dia. Ada tak kami semua buat bagi dia hero itu yang Okay. Nah, ini juga jena. Kube ni kan wanti wani gani. Ai, damu aja mami timakisha wallahi dugan ban. Mari ni cin wanta imbe kubar mari ni Wayin barreessu jira waan hin barreessu jiru san keessa taayitara takka keessa ni jirta beektaati. Waan jirtuuf waan hin barreessu jiru san keessa waan jirtuuf dirqama si qunnamuu qaba ture. Araan si harkaan. mal itu kita mau. Nama jayi. Akan Waan sooratu wal qabatu jira jechuun backgroundii keeti nama ta'a osoo hin taane waan si wajjin wal qabatu waan jiruuf waan sana irratti immoo hubannoo gaafi beekumsa gahaa waan mataa keetti irra dhaabbattee gize galatoon garuu waa'ee fayyaa gizeetu maal waa'ee fayyaa gizeetu. exactly waa'ee akkam godhee asii jechuun kan amma Yaa'ee qabsoo keessattuu muzannoo ani ammas waan fayyaa keessatti mijaa'an fide. Istirii mataa keetiitii miti. Or seenaachi as dhuftee maakeetii miti. Akka mata duree fakkeenya qaba. Namni dargaggoonni eejii keenya kanarra ni jiran shabaabni. Umrii keenya irratti ilaali intarviiyuu keeyyati OMN hojii yeroo dheeraa takka dura gootee ture ni yaadatta. Intarviiyuu sanarratti wantoota ati kaastee jira. Wantoota sanii hojii wal qabatu ati footoo kee fayyadamuu ni danda'a. Ergaan mootummaan sanii dabarsitee akka gorsaatti uummataaf dabarsitu ni jiraan uummata kanaaf uummata keenyaaf.
Uummanni kun waa malee shugguxii ishee godhatu. Shugguxiin waan itti qaban hunda dhufaasaan. So, Nure, sanii fi dirqama jee yaada. Ati fi nama takka ture, nama sayyoon siif himanii beekta. Namni sana immoo waan saniif itti jiran fakkaata. Gaafadheen ture gosa. Beekumaafuu waan akkasitti waan jiru na fakkaata. Bakka haa ta'u jeen keessuma qofaan qabatti. Suuraa ta'e fayyadamuu nu dhugamu keessatti. Aku untuk fayyadamu. Amma namni biraas jira beekta. Amma Jaakman jira. Namoota keenya keessa immoo ati fi nama lamaa jira. Waliin suuraa kitaaba keessatti. Amma akkam bitanii naaf ibsa wal lolchiisina. Ay, wanti walaaltanii hin jiru fakkii normal tole hayyee galatoomee jabaadhu waan eegaltee yaa'u si beeka jabaadhu si jechuu barbaada. Ay, guutuutti si ibsuu dandeenyu beekama jechuun. Wanti sirraa badu yoo ta'e ibsuun sirra hin jiraatu gaafuma xumurtee ilaalla kanatti. Yeroo si ibsu harargee ta'uu fayyanii beekti. Asal kerja rawon itu ada rumah ya, yang tingkatnya itu. Nah, harus ingat jauh tak terlalu. Aye, itu lihat. Wah, untuk kalau di mana gitu, jadi tak. Aye. Mantap. Oma Sansan Fatwa. Oma Kaifa. Tole, jabat hayyee galatoom. Waan dhufte ture galatoom. Mereka kasih tempat kayaknya garu. Laanatti hin fakkaanne. Ini nasa udah. Tole. Oh, deviasi siapa nih? Emre. Abshir. Galatom. Galatoom ya tilleen. Gimana?